Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa tole har'aan tanaas kan hin qabadhe isiniif dhiyaadhee barnoota herregaa kutaa 8ffaati. Akkuma beekamu egaa yeroo dabree mata duree boqonnaa torbaa danaalee jaboo fi safara jedhu jalatti danaalee jaboon maal akka ta'e ilaallee turre. Danaalee jaboonis kanneen of keessaa qaban pirizimii, siliindarii, piraamidii fi koonii akkaataan laallee turre. Isaan keessaa pirizimii laallee turre. Egaa pirizimiinis hundeewwan danaalee jaboo ta'e hundeewwan lamaan isaa wal tarree fi wal qixxee kan ta'anii fi fuulonni cinaacha isaa immoo bifa paaraaleelogiraamii akka isaan qaban dubbannee turre. Akkasuma pirizimiin kunis akkaataa hundeewwan isaa irratti hundaa'uudhaan maqaan moggaafama jennee turre. Pirizimii reektaangulaawaa, pirizimii rogsadaawaa fi pirizimii sirnaawaa jennee turre akkaataa hundee isaaniitiin jechuudha. Egaa har'aan tana kan ilaallu immoo mata duree siliindarii jedhu. Siliindarii jechuun waanuma akka birciqoo bishaan itti dhugan kan mana keessan keessa jiru tokko yoo fudhattan siliindariidha. Siliindariin kunis danaalee jaboo hundeewwan isaa geengoolee walitti galoo fi wal tarree ta'an qabanidha. Oleen siliindarii kunis parpeendikulaariidha jechuudha. Oleen siliindarii parpeendikulaarii hundeewwan lamaan gidduu jiru. Hundeewwan lamaanii parpeendikulaariidha. Akkasuma raadiyeessiin hundee raadiyeessii siliindarichaati jira. Hundee lamaan irratti argamu raadiyeessii kana yoo fudhanne kun akka siliindariiti. Asirratti siliindarii kanarraa gara gubbaa kunis hundeedha, gara jalaa kunis hundeedha jechuudha. Birciqoon tokko bakka taa'isuma ittiin taa'u hundeen isaa jalli isaa geengoodha yoo birciqoo fudhanne birciqoo bishaanii jechuudha. Inni biraa garri gubbaa isaatis garri ittiin dhugamu sanis akkuma geengooti waan ta'eef hundeedha jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun ammoo dirra cinaachaati jechuudha. Siliindariin oleen isaa hundeewwan lamaaniif handhuura isaanii irratti parpeendikulaarii ta'e siliindarii sirrii jedhamaa jira. Maali kana jechuun oleen isaa kun yoo sirrii akka xiqqaatee jiraate qixa kanatti hundee lamaanii wajjin parpeendikulaarii yookiin digirii 90 kan uumu yoo ta'e siliindarii sirrii jedhamaa jechuudha. Kana ta'uu baannaan ammoo siliindarii shaffaxaa jedhamaa jechuudha. Fakkeenyaaf danaan kun siliindarii shaffaxaadha. Asirratti akkuma argitan inni kun siliindarii shaffaxaa yoo ta'u inni kun ammoo siliindarii sirriidha. Maaliif qaxxee diriiree dhaabbatee asii yeroo kanatti hundee wajjin kofa digirii 90 uume yookiin parpeendikulaar jechuudha. Kun jechuun ammoo asii oleen akka kana yoo jenne hundee isaatii wajjin parpeendikulaarummaa hin uumu. Kanaaf siliindarii shaffaxaa jedhama. Hubadhu jaa. Siliindariin hundeewwan wal tarree fi walitti galoo ta'an qaba. Hundeewwan isaa maali? Walitti galoodhaa fi wal tarreedha jechuudha. Hundeen jalaatii fi hundeen gubbaa kan siliindarii walitti galoodhaa fi wal tarreedha jechuudha. Hundeewwan lamaanuu geengoodha. Hundeewwan gubbaatii fi hundeen jalaatis maali? Geengoodha jechuudha. Verteksoota hin qabu. Kana jechuun verteksii hin qabu. Maal jechuun fakkeenyaaf akkanatti bakka sararri lama itti walitti dhufu kun verteksii jedhama. Verteksii A jennaan amma bakka kun verteksii A. Kanaaf verteksii hin qabu. Akkasumallee dirra cinaachaa dirra maramaadha jedha. Dirri cinaacha isaatis maali? Dirra maramaadha malee dirra cinaachaa roga akkana qaba, roga akkana qaba jechuu hin dandeenyu. Dirra maramaadha dirri cinaachaa siliindarii waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu piraamidootaa fi koonota inni jedhudha. Mee piraamidiinoo waan akkamiiti yoo jennee ilaallu? Egaa akka biyya keenyaatti barattoonni baay'een gara Adaamaa deemtan yoo ta'e manneenuma naannoo keessa hin jiru yoo ilaaltan gubbaansaa akka qorqorroo diddiimtuu yookiin bifa magariisaa tokko ta'e qorqorroon bifa rog-sadee qabattee kan jirtu ni jira yeroo baay'ee jechuudha. Sunneen bifa piraamidiitiin ijaaramuu isaanii nutti agarsiisa. Mee hiikoo 7.7 maal jedha? Piraamidiin hedroonii baay'ee hundee tokko qabudha jedha. Hundeen isaa tokko jechuudha. Kana jechuun gubbaadhaa hundee hin qabu hunduma jalaa malee. Hundeen
kun rog-baay'ee kamiyyuu ta'uu danda'a. Hundeen kunis rog-baay'ee kamiyyuu ta'uu danda'a. Yeroo jiru hundeen kun jalli isaa kun rog-sadees ta'uu danda'a, rog-afrees ta'uu danda'a, rog-jahaas ta'uu danda'a, rog-baay'ee kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Fuulonni kanneen hafan hundinuu rog-sadoota ta'u. Kana jechuun fakkeenyaaf akkuma ilaaltanii argitan kana mee bifa rog-sadee hundeen isaa bifa rog-sadeeti haa jennu. Piraamidii hundeen isaa bifa rog-sadee qabu tokko yoo akka kanatti kan goonu ta'e hundeen kun akka hundeeti waan ta'eef hundeen kun bifa rog-sadee qaba jechuudha. Garuu immoo fuulonni kun hundi isaatu fuulota rog-sadee bifa rog-sadee qaba jechuudha. Asiin kun bifa rog-sadeeti, kunillee bifa rog-sadeeti. Akkasuma gara duubaa sanii inni jirus bifa rog-sadee qaba. Kanaaf fuulonni isaa hundinuu bifa rog-sadee qaba jechuudha. Fuulonni kanneen hafan hundinuu rog-sadoota ta'u. Oleen piraamidii fageenya parpendikulaarii hundee verteksii fuulonni cinaachaa itti wal kibban gidduu jiru. Maqaan kana jechuun amma oleen piraamidii kunis maali? Fageenya parpendikulaarii hundee verteksii fuulonni cinaachaa itti wal kibban gidduu jirudha jedha. Maqaan piraamidii maqaa hundee isaa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf piraamidiin hundeen isaa rog-sadee ta'e piraamidii rog-sadaawaa jedhama. Akkasuma piraamidii kanarratti yoo ilaalle amma kun jalli isaa rog-sadeedha hundeen isaa waan ta'eef piraamidii rog-sadaawaa jedhama jechuudha. Fuulonni bal'insa rog-sadaawaa ta'an 4 qabaa jedha. Fuulota bal'insa rog-sadaawaa qaban immoo meeqa qabaa? 4 qabaa jechuudha. Bifa rog-sadaa kan qaban tokko fuula isa ittiin taa'u kana, inni biraa fuula isa gara duubaati, tokko fuula isa kana, tokko isa kana. Fuulota 4 qabaa jechuudha. Isaanis fuula akka rog-sadoota afran kan jennu baa, caa, daa, daa isattiin taa'u jechuudha. Inni biraa baacaa, baacaa isuma asii mul'atu kana. Inni biraa aadaa, caa isa asii mul'atu kana jechuudha. Inni biraa immoo aabaa, daa isa gara duubaatiin mul'atu sana. Kanaaf fuulota 4 qaba jechuudha. Bifa rog-sadee kan qabu fuulota 4 qaba. Akkasuma verteksota 4 qaba. Verteksii meeqa qabaa yoo jenne verteksota 4 qaba. Isa A, Baa, Caadhaa fi Daa yoo jenne verteksii jennaan kanaan verteksota 4 qaba. Qarqaroota immoo qarqaroota 6 qaba. Qarqara Aabaa qarqara tokko, akkasuma Aadaa qarqara tokko, akkasumallee Aacaa qarqara tokko, akkasumallee Daabaan qarqara tokko, Baacaa fi Caadaa yoo jenne qarqaroota yookiin rogoota 6 qaba jechuudha. Inni piraamidiin hundeen isaa reektaangilii ta'e piraamidii reektaangulaawaa jedhama jechuudha. Hundeen isaa bifa reektaangilii qabatee jira waan ta'eef piraamidii reektaangulaawaa jedhama. Piraamidii reektaangulaa armaan gadii kunis maal qabaa yoo jenne piraamidiin kun fuulota 5 qabaa jechuudha. Fuulota 5 qaba. Fuulonni isaanii kunis yoo tarreessinu inni tokko fuula isa ittiin taa'aa jiru, inni biraa fuula gara duubaati, inni tokko immoo fuula asiin isa mul'atu kana, inni biraa fuula isuma asiin gara kanaan mul'atu, inni biraa gara kanaan kan mul'atu. Kanaaf fuulota 5 qabaa jechuudha. Verteksota meeqa qabaa kan jiru? Verteksota 5 qabaa jechuudha. Verteksota 5 qaba. Verteksota isaanii kanaas A, Baa, Caa, Daa fi E yoo jenne dandeenya jechuudha. Verteksota 5 qaba. Bakkuma qubeen jirutu akka verteksiitti fudhannaa jechuudha. Verteksii kan jennu qixatti sararri wal tuqu. Sararoonni lamaas ta'uu danda'a, lamaa olis ta'uu danda'a. Bakka inni itti wal tuqu sana dhufee verteksii jedhama jechuudha. Egaa qarqaroota meeqa qabaa kan jiruuf ammoo qarqara Aadaa takka, AE 2,
akkasuma eedaa 3 eebaa 4 akkasuma aacaa 5 aabaa 6 baacaa 7 caadaa 8 qaba jechuudha. Qarqaroota meeqa qaba? 8 qaba. Qarqaroonni isaa kunis 8 jechuudha. Piraamidiirra jirra. Hiikoo 7.8 piraamidiin sirnaawaan piraamidii hundeen isaa baay'ee sirnaawaa ta'ee fi oleen isaa verteksii fuulonni cinaachaa itti wal kiphaniif handhuura hundee wal qabsiisedha. Oleen cinaacha piraamidii sirnaawaa olee fuula cinaachaa kamiyyuuti. Olee fuula cinaachaa kamiyyuuti jaa. Piraamidiin sirnaawaa hin taane olee cinaachaa hin qabu. Fuulotni cinaacha piraamidii sirnaawaa rog-sadoota ayisoosilasii walitti galoo ta'an qaba jechuudha. Egaa piraamidii sirnaawaa yoo ta'e fakkeenyaaf inni kun piraamidii sirnaawaadha. Rog-afree sirnaawaadha hundeen isaa waan ta'eef asirratti oleen isaa qixa verteksii caarra jiruu fi fakkeenyaaf verteksii caarra jiruu fi verteksii baan irra jiru gidduutti kan argamu olee jedhama jechuudha. Oleen kun inni caadhaa fi baa gidduu jiru kun isa kamiifuu ni dhaabbata jechuudha. Isa kamiifuu ni dhaabbata. Inni biraa piraamidii sirnaawaa hin taane immoo olee cinaachaa hin qabu jaa. Olee cinaachaa hin qabu piraamidii sirnaawaa yoo hin taane olee cinaachaa hin qabu. Kanas irra caalatti shalaga isaa keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Inni itti aanu kooniidha. Danaan koonii kun danaa maal fakkaatu? Fakkeenyaaf wantoota akka buuftuu gaaza ittiin buusan yookiin immoo waan akka calaltuu gaaza ittiin buufatan yookiin waan akka dhangala'oo ittiin qicatan yoo fudhannee akka naannoo keenyaatti arguu dandeessan jechuudha. Danaa bifa koonii waan fakkaatu kana. Kooniin kunis danaa jaboo hundeen isaa geengoo ta'ee fi verteksii geengoo irra hin jirre tokko qabudha jaa. Oleen koonii fageenya parpendikulaarii hundee fi verteksii gidduu jirudha. Hundee fi verteksii gidduu kan jiru ta'u yoo koonichi koonii sirrii ta'e oleen isaa handhuura hundee fi verteksii wal qabsiisa. Handhuura hundee fi verteksii wal qabsiisaa jechuudha. Yoonii fi koonichi koonii sirrii kan ta'utu yoo ta'e, oleen cinaachaa immoo fageenya verteksii fi qarqara hundee gidduu jirudha. Kunis akkuma agarru asirratti verteksii jaamaa koonii kanaaf verteksii jaamaa. Asirratti ammoo olee cinaachaati kuni. Inni garaa gidduu kun ammoo olee kooniiti. Inni biraa hundeen kaasirra mul'atu dirra kooniiti. Garri jalaa kun ammoo hundeedha jechuudha. Hubadhu jaa kooniin hundee tokko qofa qaba. Hundee tokko qofa qaba. Akkuma kan piraamidiitti innis hundee tokko qaba. Piraamidiinis hundee tokko qaba. Kooniilleen hundee tokko qaba. Hundeen isaa tokkichummaanuu geengoodha jechuudha. Bifa geengoo kan qabudha koon irratti. Dirri cinaachaa dirra maramaa akka kan dirra siliindariitti dirri cinaacha isaa maali? Maramaadha jechuudha. Verteksii immoo tokko qofa qaba. Qarqara tokko qofa qaba jechuudha. Qarqaraas maal qabaa? Qarqara tokko qofa kan qabudha jechuudha. Kun waa'ee koonii kan kana fakkaatu yoo jenne mee gara dirraa fi bal'ina dirraa fi qabee danaalee jaboo isa jedhutti haa seennu. Bal'ina dirraa fi qabee danaalee jaboo kan jedhutti yoo seennu
Tole egaa bal'ina dirra pirizimoota, siliindaroota, piraamidoota fi koonootaa jennee tokko tokkoon yoo ilaallu bal'ina dirra piraamidoota yookiin bal'ina dirra pirizimii yoo ilaalle pirizimiin kunis yoo addaan babaafnu fuulota 6 qaba jennee akkuma asirratti ilaallee agarru pirizimiidha inni kuni. Pirizimiin kun yoo addaan ba'e fuula bitaati. Asirratti inni kun ammoo hundee gubbaa, inni kun hundee jalaa fuula gara fuula duraati. Inni kun ammoo fuula gara mirgaa jiru, inni kun gara fuula duubaan jiru. Akka kanatti saaphana pirizimichaa. Inni kun saaphana pirizimichaa jedhama jechuudha. Ogguu akkanatti addaan babaafnee keenyu saaphana pirizimii jedhama. Egaa pirizimii kanarrattis yeroo baay'ee kan nuti barbaannu saaphanni pirizimii reektaangulaawaa kun reektaangiloota 6 qaba jedha. Reektaangiloonni isaa reektaangiloota saaphana irratti mul'atan armaan olii ta'uu jira. Reektaangiloonni kanneen qarqaroota irratti yoo dachaafne deebisnee pirizimii duraa argannaa jechuudha. Yoo walitti deddeebifne reektaangiloota 6 kana maal argannaa? Deebifnee pirizimii jalqabaa san arganna. Bal'inni fuulduraa bal'ina fuulduraa kunis maal ta'a? Dalgee baay'isuu hojjaa ta'a. Dalgee baay'isuu hojjaa ta'a. Akkasuma bal'inni fuula gara mirgaatis bal'ina fuula gara bitaatii wajjin wal qixa. Egaa bal'inni asirratti amma bal'inni gara fuula duraa bal'ina gara fuula duubaatii wajjin wal qixxeedha. Fuula duubaatii wajjin bal'inni fuula duraa bal'ina fuula duubaatii wajjin wal qixxee. Kana jechuunis dalgee baay'isuu dheerina baay'isuu hojjaa jechuudha. Bal'inni fuula gara mirgaatis bal'ina fuula gara bitaa jiru wajjin wal qixxeedha. Kunis dalgee baay'isuu hojjaa ta'a jechuudha. Bal'inni fuula gara gubbaatis bal'ina fuula gara jalaatii wajjin wal qixxeedha. Kunis dalgee dheerina baay'isuu dalgee wajjin wal qixxeedha. Egaa bal'inni fuula cinaachaa kunis maaliin bakka bu'a? AL dhaan bakka bu'a. Area of lateral surface jedhama afaan Ingiliffaatti. Ida'ama bal'ina fuulota cinaachaa ta'a jedha. Ida'ama bal'ina fuulota cinaachaa. Amma bal'inni fuula cinaachaati. Bal'ina fuula cinaachaa yeroo jennu ida'ama bal'ina fuula cinaachaa. Bal'ina fuula cinaachaati kun. Fuulota cinaachaa kun 4 waan ta'eef bal'inni fuula cinaachaa kunis maali? Ida'ama bal'ina fuulota cinaachaa ta'a jedha. Ida'ama bal'ina fuulota cinaachaa kun bal'ina fuula cinaachaa yookiin laateraal sarfees eeriyaa kanaa wajjin wal qixxeedha. Bal'inni fuula cinaachaa kunis inni fuula duraatis maaliin bakka bu'a? LH dha. LH dha. Ida'uu inni akkasuma fuula duubaatis maaliin bakka bu'a? LH dhaan bakka bu'a. Ida'uu inni gara fuula mirgaa WH dhaan bakka bu'a. Ida'uu inni fuula gara bitaatilleen WH dhaan bakka bu'a jechuudha. WH dhaan bakka bu'a. Amma yeroo kanatti egaa hundi isaatu HH ofirraa qaba jechuudha. Hundi isaatu HH ofirraa qaba waan ta'eef L tole hundi isaatu HH ofirraa qaba waan ta'eef L ida'uu W baay'isuu H jennaa jechuudha. Baay'isuu H hogguu jennu egaa jara kana hundaa hogguu walitti idaanu kana jechuun amma L
L ida'uu W jechuun naannawaa jechuudha karaa biraa. Naannawaa rog-afree tokkoo jechuudha. Naannawaa rog-afree. Kana jechuun naannawaan P'dhaan bakka bu'a. P'dhaa wajjin wal qixxeedha. L ida'uu W ida'uu W. Kun naannawaa rog-afree kanaa wajjin wal qixxeedha. Egaa amma isaan hundinuu maal ofirraa qaban yoo jenne H ofirraa qaban waan ta'eef area of lateral surface yookiin bal'inni fuulota cinaacha piriizimii maal ta'a egaa AL'n wal qixa ni ta'a. Karaa biraa naannawaa baay'isuu hojjaati jechuudha. Naannawaa baay'isuu hojjaa ta'a jechuudha. Inni biraa bal'ina dirraati. Bal'inni dirra piriizimiitu akkamiin barbaadama yoo jenne bal'ina dirra piriizimii tokkoo barbaaduudhaafis bal'ina fuula cinaachaa ida'uu bal'ina hundee lamaaniiti. Piriizimii reektaangulaawaa ida'ama bal'ina fuula cinaachaa fi bal'ina hundeewwan lamaanii ta'a. Kana jechuunis bal'inni dirra piriizimii reektaangulaa tokkoo. Mee bal'inni hundee ABA haa jennu. ABA jechuun area of base jechuudha yookiin bal'ina hundee jechuudha. Egaa bal'inni fuula cinaachaa area of lateral surface ta'a jenne kunis naannawaa hundeen san yoonii fi rog-afree ta'e naannawaa rog-afree jechuudha. Hundeen san yoo rog-sadee ta'e naannawaa rog-sadee san baay'isuu olee isaa jechuudha. Kun bal'ina fuula cinaachaati. Akkasuma gama bal'inni waliigalaa yookiin total surface area jennaani. Kunis bal'ina fuula cinaachaa sanatti ida'uu bal'ina hundeewwan lamaanii yookiin area of two base jennaa jechuudha. Area of two base ta'a. Egaa dura bal'ina fuula cinaachaa akkaataan itti barbaadnu bal'inni fuula cinaachaa akkaataan itti barbaadamu naannawaa hundee san baay'isuu hojjaati jenne bal'inni hundee sanii ammoo yoo hundeen isaa bifa reektaangilii qabaate bal'ina reektaangilii barbaaduudhaan lamaan baay'isuudha. Yoonii fi ammoo bifa rog-sadee qabaate bal'ina rog-sadee barbaadne lamaan baay'isuudha. Kunis hojii irratti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Akkaataa bal'ina piriizimii jalatti hojii irratti bal'inaan kan ilaallu. Mee fakkeenya maal jaa gaafileen armaan gadii piriizimii reektaangulaawaa armaan gadii irratti hundaa'uudhaan deebisi jaa. Tole piriizimiin kun akkuma fakkiirraa argitanitti piriizimii reektaangulaawaadha. Piriizimii reektaangulaawaadha. Asirratti egaa danaaleen jaboon jechuun 3D yookiin daayimeeshinii sadeedha jennee daayimeeshinii sadeedha hogguu jennu isaanis maal ofirraa qabanii L ofirraa qabanii dheerina ofirraa qabanii dalgee ofirraa qabanii hojjaa ofirraa qaban danaalee daayimeeshinii sadeedha. Danaalee jaboon jennee turre. Egaa asirratti kunis maal ofirraa qabaa? Afuriin kun akka L yookiin dheerinaatti akkasuma sadiin kun ammoo akka dalgeetti yookiin W'tti lama immoo akka hojjaa yookiin oleetti. Amma maal barbaadi jalqabatti A irratti bal'ina fuula cinaachaa barbaadi jee B irratti immoo bal'ina dirraa barbaadi jee. Egaa foormulaa amma dubbannee gararraatti dubbanne keessatti bal'inni fuula cinaachaa yookiin area of lateral surface AL wal qixa ta'a. Naannawaa baay'isuu naannawaa hundee san baay'isuu hojjaati jennee amma asirratti naannawaa hundee hogguu jennu hundeen kun akkuma agarru asiin akkanatti bifa reektaangilii qabatee jira jechuudha. Bifa reektaangilii qabatee jira waan ta'eef asiin afurtu kennamee jira. Bakki kunis afur ta'a jechuudha. Asiin sadii kenname bakki kunilleen sadii ta'a jechuudha hundeen isaa jalaa kun. Amma egaa hundeewwan jalaa kana yoonii fi walitti idaanee dheerina naannawaa hundee kanaa yookiin naannawaa hundee jechuun roga afree
bifa kana qabudha. Asiin afur bakki kun sadii yoo wal ilaalle naannawaa hundee arganna jechuudha. Hojjaan isaa immoo asiin kan jiru kana lamaadha. Kanaaf sadii ta'uu afurii torba ta'a, torba ta'uu sadii, kudhan ta'uu afurii, kudha afur ta'a jechuudha. Naannawaan hundee kudha afur ta'a jechuudha. Naannawaa hundee keenya yookiin P formulaan keenya L wal qixa ni ta'a PH waan jenneef P'n keenya gaama kudha afur arganne hojjaa yookiin oleen keenya immoo H'n keenya H yookiin oleen lama. Amma kanaaf kan formulaa keenyaa kana bira yoo finne akka P'tti kudha afur qabna, akka H'tti immoo lama qabna. Kudha afur baay'isuu lama yoo jenne 28 meetir iskuweerii arganna. 28 meetir iskuweeriin kun maali? Bal'ina fuula cinaacha pirizimii reektaangulawaati. Bal'ina fuula cinaachaati. Kana jechuun gaama bal'ina pirizimii kana guutummaa isaa arganna jechuu miti. Bal'ina pirizimii guutummaa isaa arganna jechuun bal'ina dirra waliigalaa barbaade jechuudha. Kunis total surface area ta'a. Total surface area kunis bal'ina fuula cinaachaa yookiin area of lateral surface area kana ida'u bal'ina hundeewwan lamaaniiti jechuudha. Area of two base jechuudha. Amma kana argannee jira. Area of lateral surface keenya meeqa arganne? 28 meetir iskuweerii arganne. Egaa amma bal'ina hundee barbaaduudhaaf hundeen kun bifa maalii qaba? Bifa reektaangilii qaba. Reektaangiliidhaaf bal'ina reektaangilii barbaadna. Kana jechuun 4 baay'isuu 3ti. Egaa 4 baay'isuu asiin dheerinni isaa 4 akkasuma oleen isaa immoo dalgeen isaa 3 waan ta'eef 4 baay'isuu 3 4 baay'isuu 3 meeqa ta'a? 12 ta'a. Kanaas 12 eega argannee 12 saantimeetir iskuweerii 12 eega argannee 12 kana argachuu jechuun bal'ina hundee gara jalaati. Bal'ina hundee gara jalaa kana 12 eega argannee bal'inni hundee gara gubbaatis maal ta'a? 12 ta'a. Kanaaf 12 baay'isuu lamaan baay'ifnaa jechuudha. 12 baay'isuu lamaa meeqa ta'a? 24 ta'a jechuudha. Kanaaf bal'inni hundee lamaanii gaafa irratti idaanu bal'ina fuula cinaachaa irratti gaafa idaanu 24 gaafa irratti idaanu kana ta'a jechuudha. Kanaaf akka bal'ina fuula cinaachaatti 28 saantimeetir iskuweerii qabna. Akka bal'ina hundee lamaanitti ammoo 24 saantimeetir iskuweerii qabna. Kanaaf jara lameen yoo walitti idaane meeqa ta'a? 28 ida'u 24 wal qixa ni ta'a. 52 saantimeetir iskuweerii kun bal'ina dirra waliigalaati jechuudha. Kan pirizimii reektaangulaaraa irratti bal'ina dirra waliigalaatii fi bal'ina dirra cinaachaa hogguu barbaannu akka kana. Mee yoo danaan kun ammoo jalli isaa bifa rog-sadeetii fi bakka taa'uun jechuudha. Garri gubbaa isaatis bifa rog-sadee yoo qabaate akkamitti barbaannaa kan jennuuf jalqabatti naannawaa hundee barbaanna. Naannawaa hundee san baay'isuu hojjaati. Egaa amma asirratti wanti kun bifa rog-sadee haa qabaatu. Rog-sadee kanarraa akka kanatti jira. Asirratti kun 8 kennamee jira. Kun immoo 6 kennamee. Isa kana hin beeknu. Yeroo kanaas teeramii paayitaagoraasitti fayyadamna jechuudha. Teeramii paayitaagoraasitti fayyadamnee asiin akka qofaa sirriitti fudhanna. Mee kun akka baatti yoo jenne kun ammoo akka caatti yoo jenne
caa iskeeriin akka tiyaramii Paayitaagoras caa iskeerii wal qixa ni taha. Iskeerii ida'uu baa iskeerii jechaa turre. Akka caatti hin qabnu waan ta'eef akka aatti immoo 8 qabna. 8 iskeerii ida'uu akka baatti 6 qabna. 6 iskeerii goona. 8 iskeerii jechuun 64 ida'uu 6 iskeerii jechuun immoo 36. Isaan lameen kun yoo walitti hidhaane 100 saantimeetira iskeerii ta'a. Kanaaf caa keenya kan nuti barbaadu jirru maal ta'a? Caa iskeerii wal qixa ni ta'a. 100 saantimeetira iskeerii yookiin iinchi iskeerii. Iinchi jechuun safaruma jechuudha. Kana gamalachuutu under radical goona. Caa iskeeriin caa ta'ee baa 100 saantimeetira iskeeriin 10 saantimeetira ta'ee baa. Kanaaf 10 saantimeetira jechuun bakki caadha sun 10 saantimeetira ta'a. Caa keenya eegalkannee amma hundee kana barbaaduun nu hin rakkisu jechuudha. Asirraa amma hundee barbaaduun nu hin rakkisu. Tole egaa naannawaa hundee bifa rog-sadee qabu kanaaf naannawaa hundee isaa kana barbaaduun asii caa argannee argannee baa argannee caan keenya 10 jennee ida'uu akka aatti immoo 8 ida'uu akka baatti immoo 6. Tole gaafa walii ida'anu ida'amni hundee kanaa meeqa ta'a? 24 ta'a. Akka hojjaatti immoo kun amma akka naannawaa hundeetti P nu kennamee jira. Akka hojjaa yookiin H'tti immoo 5tu nu kennamee jira. Hojjaa yookiin oleen isaa 5tu nu kennamee jira. Kanaaf gaamma bal'inni fuula cinaachaa yookiin bal'inni dirra cinaachaa danaa piriizimii rog-sadaawaa kanaa maal ta'a? Area of lateral surface area of piriizimiin maal ta'a? Paaraameetira times h'dha. Paaraameetiriin keenya meeqaatu nuuf kenname? Naannawaan jechuudha. Naannawaan 24 ta'e jechuudha. Naannawaan hundeedha. Hundeen bakka kanatti 10 waan ta'eef 10 ida'uu 8 ida'uu 6 walqixa 24 baay'isuu hojjaan isaa immoo 5 jechuudha. Kanaaf yeroo waliif baay'ifnu 24 baay'isuu 5 ta'a. 24 baay'isuu 5 tole 5 baay'isuu 4 20 duwwaa barreessinee 2 qabna. 5 baay'isuu 2 jechuun 10 ta'a. 10 fi 2 12 ta'a. Kanaaf 120 saantimeetira iskeerii yookiin iinchi iskeerii jennaan jechuudha. Maaltu bal'inni fuula cinaachaa yookiin bal'inni fuula cinaachaa piriizimii rog-sadaawaati. Ammallee bal'ina dirra waliigalaa hin arganne. Bal'inni dirra waliigala piriizimii kanaa maal ta'a? Area of total surface area of piriizimiidha. Total surface area kunis maal ta'a? Bal'ina fuula cinaachaa san ida'uu bal'ina hundeewwan lamaanii jechuudha. Area of two base jechuudha. Bal'ina hundeewwan lamaanii. Amma bal'ina fuula cinaachaa arganne 120 saantimeetira iskeerii yookiin iinchi iskeerii kan 120 kana mee lafa haa kaa'annu. Amma immoo kan nu barbaannu bal'ina hundee lamaanii kan maaliiti? Bal'ina hundee lamaan kan rog-sadichaa barbaannaa jechuudha. Egaa bal'ina hundeedhaa rog-sadee lamaanii yogguu barbaannu egaa rog-sadeen kun bifa akkanaa qaba jennu asirratti kun akka qofa sirrii yookiin digirii 90 uume haa jennu. Tole egaa bal'inni rog-sadee akkamiin barbaadama yoo jenne area of triangle is equals to 1/2 base times height. Base times height 1/2 base times height yookiin hundee baay'isuu takka irra lammaffaa hundee baay'isuu hojjaati. Takka irra lammaffaa hundee baay'isuu hojjaati. Akka hundeetti egaa akka hundee 8 haa jennu akka hojjaatti ammoo 6 yoo jenne tole egaa takka irra lammaffaa
baay'isuu 8 baay'isuu 6 yoo jenne 8 baay'isuu 6 48 48 lamaaf yoo hirru 24 ta'a jechuudha. Bal'inni hundee tokkoo 24 ta'a. Bal'inni hundee kan gubbaatii fi kan jalaatis wal qixxeedha waan ta'eef inni gubbaa 24 yoo ta'e inni jalaatillee 24 ta'a. Kanaaf karaa biraa bal'inni hundeewwan lamaanii hunduma tokkicha arganna san lamaan baay'isuudha. 24 lamaan yoo baay'ifne hundeewwan lamaan eeriyaa of tuu beezii wal qixanii ta'a 48 ta'a jechuudha. Amma gaa yoo walitti idaanu bal'inni fuula cinaachaa meeqa ture? Bal'inni fuula cinaachaa 120 ture. Ida'uu inni kun immoo 48 ida'uu 20 wal qixanii ta'a 168 inchi iskeerii yookiin saantimeetira iskeerii. Inchi iskeerii asirratti inchi yogguu jedhu baay'een keessan inchiin kun haaraa isinitti ta'uu mala. Inchiin kunis safaruma dheerinaa keessaa tokko. Fakkeenyaaf haada meetiraa mana wayyaa itti hodhan yookiin uffata itti hodhan dheeyxanii yoo ilaaltan haadni meetiraa san gar tokkeensaa meetira tokko kan jiru bakka itti takka meetira jedhu san yoo dheeyxan karaa duubaatiin dhibba takka saantimeetira ofirraa qaba. Bakkuma saniin cinaatti 39 inchi jee jira. Kanaaf 39 inchiin takka meetiraa wajjin wal qixxeedha. Dhibba takka saantimeetiraa wajjin wal qixxeedha. Kanaaf inchi yeroo jedhu kana yoo fayyadamnes rakkoo hin qabu. Kunis safara dheerinaa keessaa tokko. Egaa asirratti yoonii fi hundeen isaa bifa reektaangilii yookiin bifa rog-afree qabaate naannawaa hundee sanii walitti idaanee hojjaa yookiin dheerina isaatiin yoo baay'ifne bal'ina fuula cinaachaati arganna. Akkasuma bal'ina fuula cinaachaa arganne sana irratti bal'ina hundee rog-afree yoo barbaanne danaansa yoo rog-afree ta'e jechuudha. Bal'ina hundee rog-afree hundee bifa rog-afree qabu yookiin bifa reektaangilii qabu san bal'ina reektaangilii barbaanne lamaan eega baay'ifnee booddee bal'ina fuula cinaachaa kan naannawaa baay'isuu hojjaatirraa arganne san wajjin walitti idaanaa jechuudha. Bal'ina fuula cinaachaa kan naannawaa baay'isuu hojjaatiin argame san ida'u bal'ina hundee lamaanii yoonii fi bifa reektaangilii qabaates yoonii fi akkasuma bifa rog-sadii yoo qabaates akkasuma ta'a jechuudha. Egaa tole egaa barnoota keenya har'aan tana gara mata duree bal'ina dirra siliindarii barbaaduu jedhutti seennee mee bal'ina dirra siliindarii too akkamitti barbaannaa kan jiru mee gabaabsineetuma haa ilaallu. Egaa siliindariin kunis yoo addaan murree addaan dheeressinee waan akka xaasaa takka yoo fudhannee addaan dhoofne bifa kana qabaataa jechuudha. Bifa kana qabaataa. Egaa asirrattis kunis saaphana siliindariiti. Saaphanni siliindarii hojjechuuf dura geengoowwan hundeewwan lamaan irraa kaasii kaa'ijaa itti aansuudhaan fuula cinaacha siliindarii irraa gadee murii addaan baqeessi jedha diriirsi. Bal'insi argatte kun bal'insa reektaangilii dheerinni isaa 2πr fi oleen isaa immoo h ta'edha. Dheerinni reektaangilii kana marsaa geengoo waan ta'eef 2πr ta'a jedha. Kun akka dheerinaatti marsaa geengooti. Fakkeenyaaf marsaan geengoo saarkaanfiraansii kan nuti jennu 2πr akkas jennee turre kanaan dura. Kanaaf kun akka dheerina bifa reektaangilii qabaate jechuudha. Egaa asirrattis kan nuti barbaannu bal'ina dirra siliindarii kanaa yeroo barbaannu bal'inni fuula cinaacha siliindarii kana bal'ina reektaangilii irraa muramee baheen wal qixaa jira. Kanaafuu bal'inni fuula cinaachaa bal'ina reektaangilii
ta'a. Bal'ina reektaangilii ta'a jaa. Bal'inni fuula cinaachaa wal qixanii ta'a. Bal'ina reektaangilii yookiin bal'inni reektaangilii egaa daraan kun amma bifa reektaangilii yoo qabaate akka reektaangiliiti asirraan achi dheerina yookiin akka marsaa geengoo tokkooti. Kanaaf paayi r'dha. 2 paayi r'dha. Kun ammoo akka hojjaati waan ta'eef egaa bal'inni fuula cinaachaa kunis kan siliindarii jechuudha. Bifa bal'ina reektaangiliitii wajjin wal qixxeedha. Bal'ina reektaangiliitii wajjin wal qixxeedha waan ta'eef asiin 2 paayi r hojjennee kun ammoo akka hojjaati jechuudha. Kanaaf bal'inni fuula cinaacha isaatis foormulaan isaa 2 paayi r baay'isu hojjaa ta'a jechuudha. Inni biraa bal'inni hundeedha. Bal'inni hundee jechuun ammoo hundeen siliindarii kanaa maali? Bifa geengoo qabaatee jira. Bal'ina geengoo barbaadu laallee turre yeroo dabre keessatti paayi r iskuweeriidha jennee turre bal'inni geengoodha. Asirratti garuu geengoo lamaatu jira waan ta'eef geengoo lamaaniif yeroo barbaannutti 2 paayi r jennaa jechuudha. 2 paayi r bal'inni hundeewwan lamaaniiti. Egaa asirraa bal'inni dirraa maal ta'a? Bal'inni dirraa siliindarii kanaatis maal ta'a yoo jenne bal'inni dirra waliigalaa yookiin tootaal sarfees eeriyaan kunis eeriyaa of laataraal sarfees eeriyaa san ida'u bal'ina hundeewwan lamaaniiti eeriyaa of 2 bees jechuudha. Egaa asirratti amma eeriyaa of laataraal sarfees eeriyaan 2 paayi r jechuudha. Bal'inni hundeewwan lamaan immoo hundeewwan lamaanuu geengoo waan ta'eef 2 paayi r iskuweeriidha. Asitti immoo 2 paayi r jechuudha. Area of lateral surface yookiin bal'inni dirraa jechuudha. Bal'inni dirraa maal ta'a? 2 paayi r jechuudha. 2 paayi r asii 2 paayi r ida'u 2 paayi r iskuweeriin as keessa r lamaan jira as keessa r tokko jira. Egaa kanas bakka takkatti walitti deebisuu dandeenya. As keessa paayiin lamaa jira as keessa illee paayiin lamaa jira. Paayii lamaanis asirraa baafna r tokkos as baafna as keessatti yeroo kana h qofaatu hafa 2 paayi r irraa as baafna jechuudha. H tu hafa as keessattis 2 paayi r yogguu baafne r takkaatu hafa jechuudha. Kun jechuun bal'ina dirraa yookiin tootaal sarfees eeriyaa of siliindariidha jechuudha. Kanaaf total surface area of cylinder is equals to 2 pi r times h plus r jennaa jechuudha. Kanaas fakkeenya kennamee jiruun haa ilaallu. Fakkeenya kenname maal jedha? Yoo oleen silindarii armaan gadii 4 saantimeetiraa fi raadiyeesiin isaa 3 saantimeetira ta'e gaafilee armaan gadii deebisi bal'ina dirra cinaacha silindarii barbaadi jedha. Mee bal'ina dirra cinaacha silindariitis hogguu barbaannu foormulaan nuti fayyadamnu 2 bal'inni dirra AL'dha. Kunis 2 foormulaan 2 paayi RH fayyadamna jennee yeroo kanatti R'n raadiyeesiin meeqaan nuuf kenname? Raadiyeesiin 3tu nuuf kennamee jira. Akkasuma H'n immoo 4tu H'n meeqaan nuuf kennamee jira? 4tu nuuf kennamee jira jechuudha. Jechuun 4 seentimeetiraan nuuf kennamee jira. Kanaas gaama 2 baay'isuu paayi baay'isuu bakka R 3 qabna baay'isuu bakka H'tti immoo 4 qabna. 2 baay'isuu 3 6 6 baay'isuu 4 24 paayi saantimeetir iskuweerii. Kun maali gaama bal'ina fuula cinaachaa yookiin bal'ina dirra cinaachaati. Egaa gaafii lammaffaan immoo maal gaafatee bal'ina fuula
waliigalaa yookiin bal'ina dirra siliindarii gaafate. Bal'ina dirra siliindarii yookiin area of total surface area of silindarii kana argachuudhaaf maal goona? Area of lateral surface area san irratti ta'u bal'ina hundeewwan lamaaniiti. Bal'ina hundeewwan lamaanii barbaadna jechuudha. Amma hundee gara gubbaatii fi hundee gara jalaa bal'ina isaa yeroo barbaadnutti egaa hundee gara jalaa barbaanne jechuun hundee gara gubbaatis barbaanne jechuu isaanuma lamaan baay'ifna. Egaa bal'inni siliindarii hundee siliindarii jechuun bal'ina geengoo jechuudha. Bal'ina geengoo immoo paay r iskuweeriidhaan barbaadama jennee r'n immoo sadii nuuf kenname sadii iskuweerii yoo goone maal ta'a? Sagal ta'a. Sagal saantimeetir sagal paay saantimeetir iskuweerii ta'a. Sagal paay saantimeetir iskuweeriin kun kan hundee tokkooti waan ta'eef lamaan baay'ifna. Lamaan hogguu baay'ifnu maal ta'a? 18 paay saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha bal'inni hundee siliindarii kanaa. Kanaaf yeroo walitti idaanu area of total surface area of cylinder is equal to lateral surface area plus 2 area of base of cylinder. Amma kana arganne lateral surface area 24 paay saantimeetir iskuweerii arganne. Bal'inni hundee tokkoo 9 kan hundee lamaanii immoo 18 paay saantimeetir iskuweeriidha. Kanaaf 18 ida'uu 24 wal qixa ni ta'a 42 paay saantimeetir iskuweerii kun area of total surface area of silindariidha jechuudha. Egaa mee barnoota keenya har'aaf asuma irratti hadhaabnu. Tole egaa warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan asirratti koomentii keessanillee kan kaayaa jirtan baay'ee galatoomaa na jajjabeessallee kan jirtan jecha akkasuma warreen maatii ta'in osoo saabskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbattanii kan jiruun isiniif dhaamaa jajjabaadhaa waliif illee sheer godhaa. Bakka isiniif ifa hin taanetti yoon jirjirellee yoon ifa isiniif hin ta'u ta'e koomentii keessan kaa'uu dandeessanii. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Nagaan naaf turaa, nagaan jiraadha.